Amalli nama ofitti amanamummaa qabu maali? Namoonni ofitti amanamummaa qaban maal gochuun jiraatu? Namoonni ofitti amanamummaa hin qabne maal gochuun yeroo isaanii dabarsu? Nutillee yoo maal goone jireenya keenya keessatti ofitti amanamummaa yookaan self confidence isa jedhamu san akkamiin horachuu dandeenya? Yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Oroon Inspire warri taasisan akkam naaf jirtu bakka isin jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana buleessa keessan diinaariyaati. Tolegaa hanga barnoota dhuma kootti nafaana turan abdii kooti. Tolegaa ayyee guyyaa har'aa kanallee barnoota baay'ee bareedaa fi lafee dugdaa kan nuuf ta'u jireenya keenya keessatti waan baay'ee nu fayyadudha kan isiniif qabadhee dhufeetee jiru. Tolegaa mee ofitti amanamummaa qabaachuun jireenya keenya keessatti maal nu argachiisa? Ofitti amanamummaa dhabuun jireenya keenya keessatti maal akka nu dhabnu taasisa? Mee namoonni yeroo hundumaa ofitti amanamummaa qaban maal gochuun kan isaan jireenya isaanii injifatanii kaayyoo ba'aniif yookaan immoo mo'icha kaaniif sana winner godhanii isaan injifachuu danda'an maaliin mul'ata isaanii sanaa jechuudha. Tolegaa inni jalqaba irratti ilaallu tokko namoonni ofitti amanamummaa qaban rakkoo isaanitti dhufu hundumaayyuu dandamachuun jabaatanii dhaabatu. Rakkoon isaanitti dhufu hundumaa dandamachuun jabaatanii dhaabatu. Rakkoon karaa barbaade isaan ilaallee yoo ga'e karaa jaalalaallee, karaa amantiillee, karaa firaallee, karaa ollaallee, karaa abbaallee, karaa haadhaallee, karaa jaalalaallee rakkoon barbaade yoo isaan quunname dandamachuun jabaatanii dhaabbatanii hanga dhumaatti cichoominaan itti jabaatanii dhaabatu jechuudha. Konfiidensii qabaachuun ofitti amanamummaa qabaatanii yeroo hundumaa namni ofitti amanamummaa qabu ciroo hirkataa miti. Namatti hirkatee hin jiraatu. Of dandee konfiidensiitiin waan murteessu illee haa ta'u, wanta jiraatu illee haa ta'u, wanta barbaade kamuu ofitti amanamummaan godhaa jechuudha. Rakkoo isatti dhufu hundumaa ni dandamata. Itti aansuun inni nu lammeeffaa irratti ilaallu immoo kufaatii irraa ni baratu. Kufaatii isaan irra ga'e jireenya isaanii keessatti yoo waan tokko jalaa feel ta'e irraa baratu malee ittiin aaran, ittiin gaabban maaliif akkas ta'e jedhanii ittiin ceephaanii jechuudha. Namoonni konfiidensii qaban kufaatii isaanii sanarraa baratanii as kanaan deemnaan dogoggora waan ta'eef dogoggora koo kanaan durarraa baradheen itti darba jedhu malee kufaatii isaanii sanaaf sababa hin baay'isan. Ofitti amanamummaa waan qabaniif ammas deebinee hojjechuu dandeenya jedhanii waan yaadaniif waa tokko ittiin fakkaatu kufaatiin isaanii suni jechuudha. Irraa baratu waan ta'eef kanadha jechuudha. Inni lammeeffaa irratti argatu kufaatii isaaniirraa ni baratu. Wanta isaan irra ga'u kamirraa. Inni sadaffaa irratti argamu immoo hojii isaaniitti gammaduudha. Baay'ee gammadus quufoodhas. Hojii isaanii irratti. Hojii hojjetan sana irratti baay'ee gammadoodha. Wanta dalagan kamirrattu, wanta hojjetan kamirrattu yoo deemu ta'e deemsa isaa irratti konfiidensiin deemu. Wanta godhan kamittiyyuu hojii isaaniitti gammadanii jiraatu. Maaliif yoo jiran yoo hojii sanallee dhaban hojii biraa akka darbanii argachuu danda'an of amansiisanii jiraatu waan ta'eef. Waan qabanittis quufoodha. Namoonni baay'ee wanta qabanis ta'e wanta qabatanii jiranitti quufoo miti. Nan darbiin jechuun asiif achi tootaalanii tokkotti toona fi karaatti rarra'anii hafu. Garuu namoonni ofitti amanamummaa qaban hojii hojjetanitti gammadoodha. Waan qabanittis quufoodha. Nutillee wanta qabnutti hojii keenyatti yoo gammadoo taane wanta nu bira jiruttis yoo quufoo taane ofitti amanamummaan keenya jabaataa deema, guddachaa deema, nu keessatti daraaraa deema jechuudha. Nuti jechuudha jireenya keenya keessatti wantoota nutti dhufan kamirraayyuu yoo barachaa deemne jireenya keenya keessatti waan barbaanne galma barbaanne ga'uu ni dandeenya jechuudha. Inni afuraffaa irratti argamu immoo hojii hojjetan kamirrattiyyuu namoonni biroo yoo isaan morman isaan garuu hojii sana irratti amantii guddaa qabaannaan cichoominaan hojjetu. Namni kamiyyuu yoo isaan morme hojii irratti illaa ta'u, jaalala irratti illaa ta'u, hiriyyummaa kamirratti illaa ta'u, hojii irratti barnoota isaanii irratti illaa ta'u, yoo namni isaan morme tasuma hin dhaga'ani. Hojii isaanii sana irratti amananiinaan wanta godhaa jiran sana irratti amananiinaan tasuma nama kamuu hin dhaga'ani. Hojjetanii galmaan geessanii afaan qabachiisu malee. Namni kamuu yoo isaan qeeqe, firaan yoo qeeqaman, ollaan yoo qeeqaman, biyyaan yoo qeeqaman, maatiin yoo qeeqaman, kaayyoo isaanii sanarra tasuma duuba hin deeban yookaan duuba isaanii hin ilaalan. Namoonni ofitti amanamummaa qabanii jechuudha. Inni itti aanee argamu immoo dogoggora isaanii amananii fudhatu. Yoo waa tokko dogoggoran, yoo jireenya isaanii keessatti waa tokko dogoggoran yookaan immoo yoo dogoggorri wayii ragee amananii fudhatu. Kun dogoggora kooti. Kanaafuu
irraa baradheen darba jedhu malee dogoggora isaanii sanaaf sababa baay'isanii rakkoo komitiin jedhan. Dogoggoreera. Dogoggora kanarraa immoo baradheera jedhu yeroo hundumaa. Nutillee ofitti amanamummaa keenya jabeeffachuuf dogoggora nurra ga'u kamuu wanta nutti dhufu hundumaa kamuu jabaannee yoo dhaabbanne bira darbuu ni dandeenya jechuudha. Mee jireenya keenya keessatti ofitti amanamummaa keenya kan nuuf dabalanii wanta goonu irratti illee, wanta deemnu irratti illee, wanta dalagnu irratti illee yeroo baay'ee ofitti amanamummaa dhabuutiin kan kufnu yookaan immoo mul'ata kaaneef sanarraa akka nuun karaattamnu galma baay'ee qabna. Garuu sababa ofitti amanamummaa hin qabne namni naa jaallachuu dhiisuu danda'a, namni naa fudhachuu dhiisuu danda'a, yoon hojjedhe milkaa'uu dhiisuu danda'a jechuudhaan soboota amaloota sobaa ta'an ofirratti caannee akka nuun hin dandamanne nu taasisa jechuudha. Yoo ofitti amanamummaa qabaanne immoo galma yaadnee geenya, bakkee yaadnee gahuu ni dandeenya jechuudha. Guyyaa irraa barnoota irra isiniif qabadhu dhufee amaloota namoonni ofitti amanamummaa qaban maal gochuudha kan jedhudha akka wal faana ilaallee amma barnoota biraa walitti deebinutti turtii gaarii isin jedha, baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja, hanga barnoota biraa walitti deebinutti turtii gaarii. Yoo barnoonni kun isinitti tolee ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya nu ta'uu dandeessu.